Ifama wajjin biyya sagalee ummasa laalee ani ni laalu taanaan Jaafar ummasa wajjin ni laalu taanaan nagaddisiisa. Maal nagaddisiisa? Aslikiya waan fi ollaa jirti wanti sirakkisen jiru borta saafartee dhufuu dandeessa Jaafar. Rabbe kaamaleeti. Isin guutuun deemtanii gidee mucaafarrii guurtanii isin koo gidee hangeenni taphatudha. Giftara kabajamu qabin tukina. Isin sirra amma isin hawayaan. Lubu wait don't emotional damage abifti. Kumatti aburtama kennite mirabbi sirra ajaalatu usitaa. Ta'in ani Jaafarin ka ilaalu kan barbaadu ummasa wajjin. Igamal bakkaatan qoy tiyatira okay. Birri inni qamma jammara. Okay. Ha ida. Tunakkan mati jaarta malee dhaabbattee buutii akkatti caqacainaa wallaa. Okay dhageeffadha amma uddoche. Warri aga amma dhibba shanshanii reebisiniin jedhe ergitan Itiyootti ergaa diriin Itiyoo farayyitti ergaa inni inboksii keessaa maqaa keessan isinii waama. Dhageeffadha. Hundi keessan namni kuma jahafi dhibbi saddeetii ajirtan kun al tokko mobaayil baankingii keessan irra galaa dhibbu shan qofa. Dandeettan sanii ol dadhabdan dhibbu shan qofa Jaafariin jedha. Dhibbu shan qofa. Birriin dhibbi shanii xiqqaataa yoo jettan immoo baay'isaa namni hundi yoo niyyattan. Mucaa kana yaalachuu dandeettan. Isinii galee miti. Dhaggeeffadha. Nama 7,000 baay'isaa hundi keessan yoo niyyattanii jechuudha. Hin fayya mucaan kun. Wal miidhuun barbaachisu. Okay. Akkaawuntii isinii dubbisaa dhaggeeffadha. 1,000. 1,000 uddoche. 42. 33. 92. 99. 5. Maqaan Nabila Abdiitatti. Irra isinii deebi'a. Humna keessanii akkaawuntii seenuu buusa akkaawuntii Nabila Irwana. Waan dandeette qofa. Oma dandeettu qooda keessa baay'adha. Mucaa kana fayyisuu keessatti yaalachuu keessatti uma dandeettan qofa qooda baay'adha. Irra isinii deebi'a. 1,000. 42. 33. 92. 95. No. 99. 5. 92. 99. 5. Thank you so much. Ulfaadha galatoma. Miseenjii nu ergaa kaa. Miseenjii haarawaa keessa laali mee. Screenshot. Ufaara. Yuuture. Shukkutee Oromoo jedhaa birrii kuma kudhan galchiteerti. Shukkutee Oromoo. Rabbi sirra haa jaalatu. Xixiqqaallee tuffatini screenshot godhee ergi jedhiin numatu xixiqqaa ajaje. Xixiqqaallee tuffatin jedhiin. Kennaan xiqqoon qabdu tuffatin jedhiin. Galatoomi shugguxii Oromoo. Shugguxiin Oromoo soddami. Tam shugguxii Oromoo. Heerumte tani. O shugguxii biraati. Kalatti waadaa galtee. Anis waadaa galti balleessiilu. Kalatti waadaa galtee. Eenyu deemaa jira xiyyaara kee? Okay. Asli itti fufi jabaadhu. Ashi abibti galatoom. Thank you for support. Maalin Jaafariin kennin garuu an fayyaa qaba. Okay, dhaggeeffadha. Warri mootuu birrii guguddaa osoo dubbatanii kennitan malee gargaarsi suusii isin hin taane lakkoofsa tokko barreeffatanii seenuu dandeettu. Rakkoon qabu yeroo isin galchaa ilutti himatanii. Ani mootuu birrii miliyoona isin duubee walitti qabdan tanirra 2,200 irra walitti qabamuna hoyi. Because mucaan kun dhukkubsataa, tiraanspoortii barbaachisaa, maramuu barbaachisaa,
dawaa barbaa fudhatu barbaada maal miliyoona baatii booda 15 booda galurraa isin galemi waan amma harkarratti kuma 200 harkarratti galchitanii na waan ta'eef waan dandeettan godha rakkoon qabu hundi keetan jechuudha. Baay'isaa Lamaayyoo dhibba shan galchee jira. Eenyu maqaan isaa? Baay'isaa Lamaayyoo. Baay'isaa kiyya rabbi siyaa milkeessu. Warri mobaayil baankingii qabda hundi keetan jechuudha. Ol baafadha akkaawuntii. Mobaayil baankingii warri qabda hundi keetan jechuudha. Baay'isaa kiyya gara tokko ulfaadhu rabbi siyaa kabaju. Shunguutii ulfaadhu gara tokko. Okay. Warri mobaayil baankingii qabdan isinii dubbisa akkaawuntii mobaayil baankii keessa seenaa. Nuni mobaayilii baankingii Itoophiyaan qabnu yaw when akka yoom akka galu wal beeknaa jechuudha. Jaafar illee hin beekaa jechuudha. But you will get it. Yeah, you will get it. Okay, Jaafar. Okay, dhaggeeffadha. 1,000 42 33 92 99 5 Nabila Abdisat. Ibsa Abduu galchee jira. Ibsa ya Rabbi siyaa milkeessu. Thank you so much. Warri galchitan warri 500 ibsanii ol galchitan Jaafar irratti ergaa itiyoo inbox yaaroo keessan. TikTokii inbox keessan itti ergaa. Antirkii ergaan qabu. 500 galchee Jaafar birattis nan ergaani. Mucayyee wayii qalee birrii guddaa erge dogoggoree ittiisii galfadhaan. Dogoggoree birrii guddaa galchetti yeroo tokko namni dogoggoree birrii guddaa galcha. Galatoomi iluu kaleessa yerootti na waamtetti si kabajee dhufee birrii 15,000 siin jedhee 25 galchee awwaalaan kiyya naa deebisisuu dandeessaa ilu. Yoo nama waadaa galchisiifnaa. Jamila irratti erga lamaan sasichan erge kan. Rasiitii fuunee nama waadaa seenuu wayii 15,000 siyaa galchuu. Ishi Jamilaan karaa keessaa amma dubbisee jira naaf haa deebistuu ishii ilu. Piliis naa deebisiisi anis si dhaga'ee dhufee 15,000 galchee jira. Ramaan waan ofii piliis. Rahma. Rakkoon hin jiru bakka resiitii lamaanuu narratti ergitee qulqulleessinee sii deebi'aa waan takka yaadde. Ishinaan deebisaan jirtu bari miseejii Jamiila. Shuggar fatalu. Meeqa ni jette Rahima. Bishaan galchee wallahi ilu kaleessa iluun 15 galchi na yaddan isaanii 15 sana galchee ka'ee dogoggoraan. Ni jette bishaan galchite. Faraj ganasti Faraj kuma diidama deemti 5 Jaafarii galchi 15 Rahima galchi. Na dubbisi wanti kenna ergi. Kuma 10 galchitaaf. Okay, na dubbisi. Akaawwanti akkamitti kennaa? Jaafarii galchitaaf. Follow si deebisee jira na dubbisi. Anuu follow si deebisee na erga akaawwantii fi nambaraan Faraj argaa Okay. na dogoggoraan argaa yeroo tokko nama. Nabii Labbisa Nama lamatti bilbiltee nama lama ergisee jira. Oromoo koo